karumaan itti garagalchuun dadhabee booda irra qabee tarii qabrii ishee bakri sabaloo dhaqanii Oromoo garsiisuu jakkaayii waan jiru. Ammaree mawaasni eegamma duula qindaa'aa ofaa jiran isaanii akkaataan isaan itti deemaa jiran beektaa akka waan ati harkee isaan lafa Oromooti ganaa falmannaa kaa falmaddaatti ta'uu ofaa jiranii. Jarri kun ammoo ilaalama fakkeenyaa fi biitii san biyyeef dandeessi Somaalilaandiin Itoophiyaa keessaa miti hawaasni tokko lafumaa kee gartee biyya takka fudhachuu hin danda'u. Birmadummaa mataa isii qabdi biitii. Osoo jijjigaa taate osoo bakka biraa taate weel ni fakkaata. Amma isaan asii mooyyaaleen ta'e ijaanii falmatan fudhatan baalee aanaa gurra dhaamulee guddaa fudhatan dirreen dhawaa ta'e ijaanii falmatan jijjigallee kanumatti wanta jaal sababa ati waan gartee Oromoon jijjigaa tana keessatti dabarsite seenaa siiratiin dalageette qofaa fi akka waan ati lafti tun ta'u Oromooti Oromoon kaatee falmachuu qabdi jetteettis fudhatanii duula sana oofaa jiran akkasuma akkasii miti. Akkasuma. Seenaan gaa achi qofaa miti immoo Soomaaliyaa qofa osoo hin ta'in Oromoon Saudi Arabiyaattis Keeniyattis Kaayirottis biyyoota adda addaa keessatti gartee dahoo godhattee bara roorroo san keessa jiraachaa turte. Amma kasaanii kana keessa moor Oromoo waan bakka san qubattee gartee qabrii nama keenyaallee ni jirtuuf. Amma sababa qabrii ishee maammara ishee Bakarii Sabaloo sanitti haati cireetti waan san hojjettee. Itti deebisi takka mana kanallee wanti laayif goolii guutaa ganamarraa eegallee asirra jirra hedduun bakka bujjira. Laayif goolii guutaa waa kaayif murtii waa kaayif. Ada dong. Yes. Aduh. Mungkin networking Rabbil Bilamesa. Bilbilan dia kan. Oke, iya tanda dagingnya ada kongka buti. Amma ga duli isani gartee keessaan ofaa jiran akka waan ati biyya sana Oromoon haa fudhattu jettee ofaa jiran malee akka waan ati histirii gartee hargeysaadhaa fi Oromoo jidduu jiru keessattuu bara roorroo san keessa waan sanirraa akka kan jirri sirraa dubbachaa jiran. Asumaan abdallee waliin galatoofachuu barbaadu muhee kana namni dalagaa tanatti gadi baase obboleessa keenya muhee muwaazni dhagaa abdallee kun nama tokko miti bakka takka qofan jiru beeka dheengadda gaafa doolaara 800 nuu kanneen isiniin jennu waan guddaa soo turtan garuu wanni inni godhu bikka 800 bakka takkatti miti ani dhuunfaa kiyyaan namaan an kabaju namaan an jaaladhu hojii isaa Osa yaadu tokkotti sinumaan argata. Tokko lama miti kan mul'anne si durallee Amir Show ni nanga fiitiiti. Ilaa hanga ana bira dabree si Maxim obsaa yaadootiin murtee mucaa baddannoo murtee nuti namnummaa gartee Abdallee ijoollee teenya jabeessee anama bakka nama dhaabbadhee kanatti taa'ee kanatti hawaasa fayyidaa jiru kana Abdallee na kaayoon isiniin jee. Insom Rabbiin narka wallahi billahi mu'elle kasumat mu'azo namni gartee hojii tanatti sana ke Abdallee yes Amir Shawlee kasatti maalif Abdallee yeroo hedduu kalluuna qabee siif hin kan akkaataa kalluuna baafatan si garseetiiti meeshaa kalluuna baafatu si kannee si biraa deemu guddadhuuf dandeessin jee Jiboota sumaa dhiiratee dhufee harkas hidhaa waa jechuudha. Welcome jinjee. Si arge daranuu is jabeessa. Saa. Ni galami. So nuti wanni itti jirru kun waa akka waan qallaalitti ilaalina. Waan qallaalii miti wanni nuti itti jirru namni keenya sadarkaa kanatti wal jabeessee hojiirra wal kaa'ee isinii galeemi hojii tanatti deemu jira. Abdallee keenyaan nu galatoomii jennaanii nuti ammallee hojii ati jalqabdee hundi kuno muazis anis diinawalis hundi keenya tokkummaa uummata keenya irratti bakka rakkataan keenya rakkate bakka takka bakka afnoon qabnatu akkuma takaleessan gorsaa turte bakka jirtutti nagaa nu ta'e ammallee nama utubee hundee warabbi isaa godhu jabaadhuun isaaniitu fufa. Beeyta walgalatoonfachuun tuni hedduu barbaachisaadha. Abdalleen namoota amma waa kannan warra akka zakkiitii fi jara jajjabaa gartee amma hawaasa keenyaan deemaa jiran kana isa namni fakkeenya ta'ee fi nama keenya barsiise. Wallahi artistoota dur gartee bara Oromoon akkaatti dammeeytee wal bira dhaabbachuu hin barin namni artistoota duuba dhaabbatee sirba albama daliisaa ture isa faadha. Kaniin abaloo boru jee yaamuu danda'u maqaa. Hanga ammaatti jechuudha. Hanga ammaatti ijoolleen inni harka qabee gartee hojiitti naqee keessi nama dandeessu
hangan qabdu jechuudha. Kanaaf nama laali hawaasa kana akkatti hawaasni ittiif danda'u. Sigalee akka hawaasni itti karaa hojii ittiin hojjeteef danda'u itti gartee itti baratuu fi karaa seeratti nama gargaaru qabaachuu waan guddaa. Yeroo dubbii namni keenya oggumatti rakkate dawaa siif teesse biraati. Dhiirte kaan keessa jiraachuu waan guddaa beeka. Miyuu ture jirta murtii. Galatoomaadha Mu'aaz muhee niitoorkiitu baasina fakkaate gabbuu ol deebii yennaanii waa'ee keetiif asirra jirru. Akkuma yaadattan ganama kana kaleessa galgala dhimmi nuti qaatiraa irra bullee haga ammaa osoo rafiin asirra jirru dhimma obboleettii teenya asirra jirtu tan obboleettiin teenya tun maqaan ishiidha Arafaati. Waa'een ishii torbaan kana guutuu ilmaa guyyaa 15 deema miidiyaa kana irratti kirkirii fi waan dila takkarra turan ani edumaan arge akka isin dubbachuudhaaf. Hoggaan argu wanni nuti goone maali ani edoo gizeen argu yoo isin hundi quba qabdanii maallaqa qarshii 400 irraa barbaadama nama isii biyyarraa fide kana wajji walii galuu hin dandeenye mana sanii baatee haa dalagattu